بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى درسين كأنكم بكمو سيناء أبو بكر الصديق كتا صدفاء الرجر سيناء أبو بكر الصديق كتا لما في كتا تقفى في لما فاكي ستي برني دبرسيني جرى سينا إسا جلق برا ألوت إسات الرا أكاسم أكاتا نت إسلامه أما إموتو إسلام ما كي ستي وان إنتا إن شاء الله الرها صفنيجو موقف العظيم في قصة الإسراء والمعراج أكنا جنان بكا قد قهي أبان بكري تبت جتشادا إسلام ما كي ستي قاف نبين كين عليه الصلاة والسلام سميع البهي صلاة فود ديبي قاف مسجد مكة الراكئي نبين بيت المقدس ركئ أنبيوتا أجي الصلاة أجي الراكئي قرى سميع البهي سميع الدنيا تتلي أنبياء أرقى آدم إنجتشا لما فا صدفا أفرفا شنفا جهفا تربفا أكاسد ديم نبين كين عليه الصلاة والسلام قويا سان كيستي قويا ما تقوتي مكة الراكئي نبي محمد بيت المسجد حرم الراكئي أجي كئي بيت المقدس اندكئي أجي الراقر سميع البهي هل كانوا مكان كيستي كما الدنيا تقدبي قاف جبريل فوئي براكي أبسي ديمين سينا سنمون أجيتان قافسا أمني قريشي دقينا النبي كين عليه الصلاة والسلام ويتأجر ديبئ هلكن مكان كيستي صحابة إساتي اتهم نبي كين كساكنا دبي والجلاها سينيها سوينان أمني قريشي دقينا مشركني قريشي مكة سناديدن إساني نمتشاوان أكنا مفرشو دقيتت مالف جنان محمد دبي أجائبات قدو فيجنا تأكمي جنان مكة الراكئي قيامة تكون لفجئة تكو ديمسسو مكة في أغرتي بيت المقدس جدو وري نقاد الآدماء ولني نبيكني جئة تكو قوتو ديمسس جئة كاملة ديمسس لفنوتي أغرتي جئة تكو ديمنو هل كانوا تكو تأسيكئي بيت المقدس لكي أجتون أبني سمي اللي ألبهي سمي تربان لكي حقا سمي تربانيتي تديمي achitti kun rabbi isaatiin haasa'ee salaata illee fuudhee gaddeebi jedha amrii ajaa'ibaattu argameeti baha waliin jedhan duuba ajaa'ib dubbii ajaa'ibaa jedhaniiti walitti labsaniiti ka agartee bakka cufaa kolfanii iyyanii waan haarawaa dhalate jedhanii isa kijibsiisuudhaaf waan ittiin kijibsiifnu waan aqlii namaan seenne amma ittiin dhufe arganne jedhanii machaawan duuba Allahu akbar نبي محمد ربي ولينجر نمني ربي ولينجر إيسا جبو دندا إيسا هنجي فتما إيسا كفا دوبا إيسا كفو دندا دوبا أجما وان جدانين يا نبي محمد سلام نبي محمد اللين جدان إيسا يا محمد جدانيني لفنو تجئاتو كوغوتو ديمنو لفنو تجئاتو كوغوتو ديمنو ati eduma deemtee achi dhaytee achitti ambiyoota illeen salaattee achitti ambiyaa guutuu walitti qabee achi salaatiin nabiin kenna imaamul ambiyaa wanni jedhaniiniif kana ambiyoota isa duratti argaman kana guutuu achi walitti qabamanii imaama ta'ee salaatini achirraa ka'ee gara samii ol ba'u ambiyoota san achi arge Allahu akbar kunillee hikmaa rabbiiti rabbiin kana mara isa agarsiisee achii gaddeebi'e duuba amma isaan waan jedhanii yaa Muhammad ati agartee ka halkanuma kana tokko keessatti deemtee beeytal maqdas dhaytee achirraa kaatee gara samii ol baatee achii gaddeebitee ammallee asit deebitee jedhaniin jedheen akka nabi Muhammad takkaa beeytal maqdas hin dhaqinni beekan achi duran dhayne nabiin keenya achi dhalatee achi guddatee ni beekan akka inni guruun deemin isaan bira waan jedhaniin ka manguddoonni isaanii walitti qabamanii بيت المقدس إن أكا إسين جرتو وصفو دنديتا جلانين نو بفيسو دنديتا بفايسي أكا إسين جرتو ولان إسي غرم غرا غلا
kallattiin agartee kaa isiidhaa garamtu garamii roga kamtu garam gara galaa fuundura isii maaltu jira duyda duuba isii maaltu jira kana nu wassafuu dandeettaa jedhaniin jedheen isinii wassafaa jedheen nu wassafi jedhaniin wayta wasfitti seenu nabiin keenna hin dadhabe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wayti masan fidee beeytal maqdasiin akkanuma dura kaa'e akkuma televijiina keessatti nu laallee waa agarru kana akkuma nuti agartee feesbuuk irratti laallee waa agarru kana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa fuudhee dura kaa'e nabi muhammad agartee akkanuma laalee tumaan dachii isiitiif waan cufa akkana dura kaa'e ka inni ni argaa isaan hin arganii kun hikmaa rabbiiti subhaanahu wa ta'aalaa rabbi irratti wanni guddataan jiru kallattii kanaanillee waan akkanaa jira kallattii kanaan dhagaa akkanaa jira bakka akkanaa bakka ambiyoonni gaangeetti hidhattuu jira bakka akkanaa ka akkanaa jira duuba isiitiin waan akkanaa jira fuundura laalee arguu jira ree maaltu isa dhiba haasa'e ufirraa nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam cinqii tokko malee ajaa'ibanii waan wasfii immoo itti qaceele jedhan inni asiin duratti hin dhayne akkamiin beekeya amma ajaa'ibittu seenan hin beekan isaan naggaadotaati warra dur dhaqee manguddoonni isaanii ni beekan qaceelatti beekan beeytal maqdas inni qaceela wassafee dubbii kana agartee argatee isaa arginaan waan wasfii immoo qaceela itti qaceelee jedhan kijibsiisuu dadhaban akkamiin kijibsiisarre waan isaan dagatan mara ka isaan hin beeyne maratti guutee himee fi kaamila godhee guutee amma yeroo kana naggaadonni teenna ta'achi deemtee agartee kaa dhuftu eessa geette jedhanii gaafatan naggaadee shaam dhayxee dacha'u jirtu jira bakka akkanaa geette guyyaa kam as geetti guyyaa akkanaa as geetti milikkata waliin himee fi gaalli akkana itti dalage karatti jedheeni guyyaan isaan seenanillee guyyaa akkanaa ganama agartee kaa osoo lafti wannaan jedhii yeroo akkanaatis seenan jedhee himeef gaafa san osoo laftiin bari'in subiin gayyaanii eeganii akkasuma dhufe ka gaalli akkanaa dura deemu milikkataan jedhee waan mara himeef naggaadonni isaanillee akkasuma dhufte akkuma inni jedhetti ajaa'ib akkam haa ta'arree mee akkam haa ta'an yeroo kana amma deemanii Abu-bakirsidiiq itti qaceelan Abu-bakirsidiiq dubbii kana quban qabu badheema itti dhaqanii waan saahibni kee jedhu dhageettee jedhaniin ka ati nabiyyi jettee jala deemtu maal jedhee jedheen bara gartee kaa'ee duma halkan keessatti asii ka'ee deemee beeytal maqdas dhaqee achiin samiillee ol bahee haga samii torbaniititti deemee waan rabbiin natti kenne ajajarraa fudhadhee deebi'e jedha kana dhugoomsitaati jedhaniin mee ati maal jetta dubbii kana keessa jedhaniin abbaan bakrii quban qabu Abu-bakirsidiiq waan jedheen seenaa isaa keessa jirraa ka kanaafuu nu fidanii maaliif hin dhugoomsinee jedheen anni dhugoomsa dubbii samirraa rabbiin itti fiduuyyuu dhugoomsee ka beeytul maqdasii kana dhugoomsuu didaa jedhe ka inni deemee beeytul maqdas dhaqee deebi'ee dhugoomsuu didaa jedhe dubbii rabbii samirraa itti buuseyyuu quraana rabbii wahii beeysa isa godhamu keessattuu isan kijibsiifne isa dhugoomse kun maal na kijibsiisaa jedheen agartee kanatti hin dhugoomsaan Abu-bakirsidiiq akkatti dhugoomse wanni maqaan siddiiq jedhamu kun itti baheef akka gaafa kana jedhan gaafa kana yeroo agartee jibriil itti dhufe nabiin keenna ummanni na kijibsiisee jedheen duuba ummanni na kijibsiisee jira ol bahee gaddeebi'uu kiyya kana ummanni na kijibsiisee jira jedhee jibriilitti hime jibriil waan jedheen siddiiqtu si dhugoomsaa jedheen siddiiq eenyu Abu-bakir maqaan siddiiq jedhamu kun gaafa kana kennameef Abu-bakirsidiiq isatuu si dhugoomsaa jedhee yoo ummanni si kijibsiisellee abbaan bakrii dubbii tanallee quban qabu ufumarraa akka kophaa raasaa jiru achi dhufanii itti himnaan achuma dhugoomse duuba Allahu akbar Abu-bakirsidiiq yoo jedhan nama akkanaati yaa obboleewwan keenya nama diinii kana akkanatti agartee cinaa dhaabbatee ol qabe duuba kanaaf iimaana abbaa bakrii jihaa tokko kaanii iimaana ummataa yeroo jihaa tokko kaan iimaana abbaa bakriitti mazzanaa jedhe nabiin alayhi salaatu wassalaam iimaanni abbaa bakrii iimaana ummata kana guutuu caala duuba yoo walirra eda'anii iimaana isaanii bakka tokko kaahan ka abbaa bakrii jihaa tokko kaahan ka abbaa bakriitti mazzanaaya Allahu akbar Allahu akbar kennama akkana Abu-bakirsidiiq kenname duuba ajaa'ib
دوبا سينان أبا بكري باية ديرتا أكما كتا تقفى كتا لما فاجن إيقالتي هجرة اللي نبي كين أولين به أبو بكر الصديق نمني نبي ولين به هجرة إنو جنان أبو بكر الصديق صحابة كيسا إسافلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أبا بكري أتي ولين باناتينا أبسي جدينا قرتي هجرة قر مدينة صحابوني كوان درتيان أجما دوبا نبي كينا كي جنان أبان بكري أكملي قمد دوبا إسا قمتشون أكنت تائي إيقو كأمني قريشي والمرئتني نبي كينا أجيس الرت ولي قلن كغوستي شفت نما كنت غوستي قريشي بني أدي جرا بني تيمي جراتي بني أغرتيكا أدى جراتي غسوني أدى كأغرتي أچكيسا قبطن كقريشي كن شفت ولي قلني akkamitti haa ajjeefnu namticha kana ajjeefnu malee nagaa irraan argannu jedhanii ta'anii mari'atan yeroo mari'atan warri gariin agartee ka haa hiinu akka inni biyya kana keessaan baane jedhan warri gariin biyyarraa haa ariinu jedhan warri gariin haa ajjeefnu jedhan ka akka fir'auna ummata nabi muhammad abu jahl ka jedhaniin ibliisillee karaa kanarratti gargaaree teessuma waliin taa'anii waan jedheen karaa abbaan jahlii jedhe kana yoo biyyarraa ari'amellee humna horee isinit deebi'ee isin cabsa yoo biyya keessatti qabdanii hiitanillee kunoo namni ammaa amanu jira namni isin jalaa amana namni amantirraan dhaabbatu kanaafuu wanni nabi muhammadiin itti dalaganii agartee kaa diinii kanallee dhaamsanii isallee ufirraa ajjeesan malee akki biraa hin jiru jedhanii ajjeecharra walii galan yeroo kana ajjeechaa isaa irratti yeroo walii galan bifa kamiin haa ajjeefnu gosti isaa baniin haashimiin hun dhiiftuu jedhan waan jedhan namni cuftinuu agartee gosti cuftuu nama tokko haa kennituu jedhan shabaaba namni tokkoon sun bakka tokko haa dhayanii jedhan agartee nabi muhammadiin yoo dhahanii inni saniin du'e dhiini isaa gosa mararra faca'a agartee gumaan gosa mararra waan faca'uuf jecha gosa takkatti taatee loluunii hin dandeettu baniin haashim dirqama gumaa nu gaafatti gumaa walitti guurree kafallaaya yoo gosa takka taate immoo gosa takkatti san isiilleen itti qaceelteen loltiini kanarra namni martuu akka harka keessaa qabaatu gosti martuu nama tokko kennaayina kanarratti walii galanii nabi muhammad ajjeesuudhaaf gosti martuu agartee nama kennite yeroo nama kennan warroota kennan kana walitti qabanii halkan keessatti akka nabi muhammad ajjeesaniif guyyaa itti godhanii itti mari'atanii mana nabi muhammaditti qaceelchan dhufanii mana nabi muhammad marsan halkan yeroo nabiin keenna rafi alayhi salaatu wassalaam rabbiin himee fi nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam firaasha isaatirraa ka'e aliyyiin firaasha kiyya kanarra ciisi jedheeni wanni tokkolleen sin tuquuti abshiraa jedheeni itti hime ani har'ani bayaati agartee kaa'ati deeynii narra jirtu ta namni na bira kaayate amaanaa namaa maraanarraa galchi na boodaa koottu jedheeni amma halkan keessatti ka'ee nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam ummata mana isaa marsee taa'u kana hirriba rabbiin itti buusee bakka isaan rafanitti biyyee mataa isaan irratti guuree biraa bahe nabiin keenna alayhi salaatu wassalaam Abu Bakri Siddiiqi waliin baallamatanii jiran Abu Bakri Siddiiq gaala lama kurfeessee jira namallee kakaraa madiinaadhaa isaanin deemu wal baallamanii jiran mallaqaan ka deemuniin eega guyyaa sadihiitii booda nutti koottu jedhaniin namtichaan
namticha sanitti gaala kennanii ufirraa agartee ufii luka isaaniitiin bayanii gaara sawrii goda isaa dhaqanii achi seenan. Abu-bakirsidiiq fi nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Abu-bakirsidiiq radiyallahu anhu ardaahu yeroo bakka godaa gayan gonni agartee jabatu jira ka zabana dheeraadhaaf tolfame ka sharariitiin agartee ka mana itti ijaarte achi keessa seenee nabiidhaan ala dhaabadhu jedheeni ufirraa goda san haree qulqulleessutti seene. Goda san haree qulqulleessee waan isa keessa jira maraa baase boollowwan isa keessa jirtu maraa cuccufee eega sanii nabii kennan osseeni jedheen. Boolloo takka immoo waan ittiin cufu dhabe. Waan ittiin cufu dhabnaan hirpha luka isaatiin irra ga'ijjate. Akkasin nabiin kenna osseenee Abbaa Bakriit irratti erkatee nabiin kenna waan dadhabeef ufirraa rafe duuba. Wayta nabiin kenna salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi rafe Abu-bakirsidiiq gama jalaatiin dhuftee qaajibbuun takkiiyyuu jawween jedhaniin dhuftee ciniinte Abu-bakirsidiiq. Wayta ciniinte Abu-bakirsidiiq nabii kenna hirribarraa dammaysuun akka malee itti ulfaate. Maaliif jennaan nabi Muhammad qaceela jaalata duuba. Hirribarraa nabii kenna dammaysurra luytummaan tiyya haa dhumattu jedhee itti obse. Wayta laalan akka malee itti dhagahame obsuu dadhabeetii imimmaan asirra gadi yaa'e Abbaa Bakrii. Nabiin kenna mataa isaa agartee kaa isarratti erkatee ciisu jira. Imimmaan kun dhufee adda nabii kennaa irratti gadi harca'e mallaa nabii kennaa kanarratti. Wayta imimmaan bifa saniin nabii kenna irratti gadi harca'e nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hirribarraa dammaqe. Wayta dammaqe maa bika yaa Abaa Bakr. Maaltu sitti argame yaa Abbaa Bakrii jedhee nabiin kenna gaafannaan ludigtu yaa rasuulallah. Nin ciniiname yaa nabii kenna nin ciniiname jedheen duuba. Luka kiyyaa na ciniinte jedheen duuba qaajibbuun. Achii nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam yaa Abaa Bakrii maanatti hin beeysisin. Maaf naan himin akka isiin si ciniinteen. Yaa nabii rabbii ati hirribatti haajaa qabdaa. Eega guyyaa meeqati atiin kun hin rafne. Kanaafuu agartee haa raftuuti hirribarraa sin dammaysuu jedheeti bifa kanaan agartee si dhiise yaa nabii kenna jedheen duuba. Achii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam achirraa ol jedhee luka isaa ka ciniiname kana itti tufee fi du'aayii kadhatee fi luyti Abu-bakirsidiiq fayyite. Ummanni mushriktootaa ka nabii kenna eeguudhaaf mana nabii kennaa marsanii ciciisu jiran osoo isaan hin dammaqin aduun itti baate lafti bariite. Namni tokko ka karaa sanirra dabru jiru agartee argee isaan kana maal asii gootan ummata jedhee kakaase duuba. Bar Muhammadiin eegu jirraa jedhaniin. Muhammadii maal eeydan Muhammad qaata kuteeti agartee ka biyyee matarratti isin guureen agartanii jedheen duuba. Namuu yoo ol jedhu biyyeen mataa isaaniitti irra jira biyyee matarraa argufatanii achii ol ka'anii. Dhugaa baantaa jedhanii wayitii achii fiiganii isaan agartee mana nabi Muhammad seenan nabiin kennan jiru. Firaasha nabii kennatti irra yeroo laalan nabi Muhammad hin jiru Aliyyitu achi jira. Achii Aliyyiin huccuu irraa raranii meeti inni yoo jedhaniin ani hin beeku jedheen Aliyyi. Nabi Muhammadiin akkasin rabbiin jalaa baase. Yeroo kana amma garay gulufanii garana gulufanii garay gulufanii deemanii mana Abbaa Bakriillee dhaqanii Abbaa Bakriillee yoo barbaadan hin jiru. Abbaan Bakrii eessa deeme jedhee waytii inni intala Abbaa Bakrii Asmaa'ii tana gaafate Abu Jahal ani hin beeku jetteen. Kaballaa isiitti gadi dhiisee mataa fuula isii kana dhahee lafatti kuchisiise. Warqiin gurra isii kun marti achi irraa ciccitee lafa bu'e. Akkasitti duuba dhaban nabii kennaa fi Abbaa Bakriillee.
amma deemanii gaara Thawrii kana dhaqaniiti barbaadan duuba garana barbaadanii garas barbaadanii achi deemanii faana dhahanii deemanii dhufanii goda nabiin keenna fa'a keessa jiru gubbaa gayan. Abubakirsidiiq akkana ollaalee arga. Goda kana seennee haalaallu jennaan kana godni daarabaaftuun mana itti ijaaratte ka akka waggaa meeqati wannaan jedhin kana keessa maaltu seena jedhaniini wal dhoorgan ufuma. Rabbiin irraa qabuu fedha. Achumaa duuba Abubakirsidiiq akkana ollaalee yaa nabii Allah bar osoo tokkoon isaa uf jala gadi laale nu argaa jedheen bar. Osoo gara luka isaanii akkana gadi laalanii yaa nabi Muhammad silaa nu arganii bar jedheen agartee ummanni kun. Ummanni akkanatti deema duuba agartee ka isaan barbaada. Akkana jedhan duuba. Osoo namnummaan tokko akkana uf jala gadi laale yaa nabii rabbii nu arganii jedheen Abubakirsidiiq rabbi isarraa haa jaalatu. Eessa arguu danda'an? Rabbiin fedhu malee subhaanahu wa ta'ala. Barnuti nama lamaa sadaffaan keenna rabbii keennaati yaa abbaa bakrii nu arguu danda'anii jedheen nabiin. Shakkii tokko malee. Nu arguu danda'anii jedheen duuba. Haala kanatti duuba Asmaa bintu Abii Bakrii eega guddattee Zubayritu isii fuudhee nyaata dalaydee waan nyaata kanaan afaan hiitu dhabdee qarbata bishaan itti naqanillee kurfeessitee fi waan isa kanaalleen afaan hiitu dhabdee ufirraa sabbata isii hiitee bakka lamatti addaan baqaysitee fuutee agartee ka nyaata kana nabii keenna fa'a bakka isaan jiranitti fuutee geessiti duuba. Goda keessatti jechuudha. Achitti geessitiif rabbi isirraa haa jaalatu. Diiniin kun wal gargaarsan bakka kana gahe yaa obboleewwan keenna. Akkanumatti bakka kana hin geenne dhiirti itti miidhamtee dubartiin itti miidhamtee manguddoon itti miidhamtee manguddittiin itti miidhamtee akkanaan agartee bakka kana gahe duuba. Bakka kana gahe diiniin kun akka laafaan akkana dhufee bakka kana hin geenne. Yeroo kana rabbi isirraa haa jaalatu. Abbaan Bakrii yaaddawee ka agartee nabiin keenna waan jedheen maal yaa abbaa Bakrii ni sodaatte yeroo nabiin jedhu yaa nabii rabbii ani sodaanne ani nama tokkochaa yoo na ajjeesanillee homa takkaayyuu miti si ajjeesanii amaanan rabbii agartee ka hadiyyoomuu sodaadhaa jedheen duuba. Amaanan rabbiin sirra kaa'e osoo ummatan dhaqqabsiisin ati duutee amaanan sun hadiyyoomuu sodaadhaa yaa nabii rabbii jedha duuba. Nabii waan jedhee yaa Abaa Bakrii maa dhannuka bithnayni Allahu thaalisuhumaa maali seeteen kan kee nama lameenitti haala rabbiin sadaffaa isaanii ta'een sadaffaan keenna rabbiitii yaa Abbaa Bakrii waan takkailleen sodaatin jedhan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Guyyaa sadi gaara san keessa bulanii goda san keessa achitti agartee fuudhanii nyaata achitti fiddiif duuba Asmaa'an tun Asmaa bintu Abii Bakrii tun nabiin keenna waan jedheen gaafa isiin agartee sabbata isii tarsaaftee waqaala lahaa abdalakillaahu binixaaqika haadaa nixaaqaynin fil jannaa nabiin akkana jedheen rabbiin agartee sii haa jijjiiru sabbata kan kee lamaan sabbata lameen jannataatti rabbiin sii haa jijjiiru jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam du'aayitti godhe duuba. Akka kanatti Asmaa binti Abii Bakrii rabbi isirraa haa jaalatu gaafsan agartee sabbata isii tarsaaftee akkasii hiiteef. Eega sanii rabbi isarraa haa jaalatuuti abbaan Bakrii waliin achi turanii ilmi abbaa Bakrii Abdallaahi binu Abii Bakri ka jedhaniin oduu guyyaa guuraa oolee waan Qureeshiin haasoytu micaa xiqqashaadha. Halkan dhaqee nabii keenna fa'a waliin bulee dubbii kana haasayaa fi bula. Basaasa ta'ee jechuu nabii keennaaf abbaa Bakriiti. Guyyaa ummataa waliin oola. Namni nama jabaas jedhee sanirra ijoollee xixiqqashoo taphattu tana. Hin haasa'an jaruma biratti oduu kana guuraa oolee magaalaa keessa waan biyyi haasoftu. Galgala dhaqee nabii keenna bira bulee goda keessa bulee waliin waan ummanni haasa'u kana himaaf. Informeeshina kana akkana geessa.
laal micaan xiqqaalleen tajaajila inni kenne jechu tajaajila micaan xiqqashaan kenne waan har'aan kana aalamni addunyaarra jiru kumaatamni miliyoonan dalaguutti hin jirre gaafsan ilmi abbaa bakrii xiqqashaan dalage mee dhageeffadhaa duuba aamir binu fuhayrata ka jedhaniin gabrichi abbaa bakrii yeroo micaan kun ganama subii achii bayeettiniin agartee gara gandaa dhufu faana inni irra dhufe tanarra re'eelee oofee karaa silaa agartee kaa inni godaa bahee deemee dhufee micaan kun warri gaafasanii warra baadiyaati faana dhahuu beekan akka faana tanan dhoyne re'eelee achirra oofee fidee faana san balleessa akkana dalaga mee laal tajaajila ummanni muslimtootaa kenna gabrichi gaafasaniillee ka re'eelee tiisu akkana tajaajila kenna siistamaan micaa achii baheettiniin dhufu kana akka agartee kaa faana dhahanii nama asii bahee dhufee jedhanii gooda san namni dhaqeen seenneef faana tana re'eelee irra oofee balleessa duuba inni akkana dalagan ajaa'iba duuba yaa obboleewwan keenna ajaa'iba wanni warri gaafasanii dalagu waan namni har'aa miliyeenni meeqalleen dalayni namni tokko lamni dalaga hujii ajaa'ibaa dalagan duuba gaafasan gabrichi abbaa bakrii re'eelee oofee faana agartee kaa abdallaan ilma abbaa bakrii micaan xiqqashaan dhaqee godatti bira bulee deebi'u kana balleessa duuba faana kana balleessa ganamuu akka godha re'eelee subii yaasee osoo namuu yaasin karaa kanarra oofee jechuudha gaafa sanii abbaan abbaa bakrii illee abubakriin ilma abbaa quhaafaa jedhaniin abbaan quhaafaa kun mushrika gaafa saniin islaamoyne dhufee mana abbaa bakrii dhufee yaa ujoolle abbaan keessan agartee kaawaa isinii dhiise moo akkanumatti isin dhiisee isin biraa bade jedheen duuba lakki yaa kaakayyuu kenna waan uu dhiise jetteen ijoolleen maal isinii dhiise jennaan agartee kaa qabeenyarraa waan guddaan uu dhiise jedhaniin fuudhanii dhagaa waan adda addaa kana jaarsi ijaan hin argu ijji isaa baddee jirti kana fuudhanii agartee madaabaraa keessan naqanii qaraxiixii keessatti harka isaa fuudhanii agartee gubbarraan akkana qabachiisan kunoo kana guutuu nuu dhiise jedhaniin agartee kaa mallaqa hagana ga'u nuu dhiise jedhanii jaarsi akkana harkaan qabatee laalee waan guddaa isinii dhiise lakki akkas taanaan rakkoon hin jiru jedhee biraa deeme waan takka hin dhiifneef immoo abbaan bakrii wanni abbaan bakrii dhiiseef hin jiru manni abbaa bakrii mana iimaanaati isinii galee manni abbaa bakrii mana iimaanaati rabbiin iimaanan subhaanahu wa ta'ala akkanatti isa wassafe abubakri siddiiq bifa kanaan rabbi isarraa haa jaalatu ummata agartee kaa muslimtootaa keessatti darajaa guddaa argate ummata muslimtootaa keessatti darajaa guddaa haganan jedhamne argate abubakri siddiiq radiyallahu anhu wa ardaahu ajaa'iba duuba akkuma san duuba seenaa abbaa bakrii irraa yeroo dubbatan abubakri siddiiq rabbi isarraa haa jaalatu eega sanii agartanii hijraan ni eegalte jechaadha biyya san irraa gara agartanii biyya madiinatitti eega guyyaa sadihiitii booda eega guyyaa sadihiitii booda namni tokkolleen beeku amma barbaadanii dhaban nama tokko gurbaa kaafiraa abdallah bin urayqit ka jedhaniin abdallah bin urayqit isa kana kireeffatan namni karaa beeku isa karaa agartee qaxxaamuraa ka adda addaa namni karaa beeku isa kana eega guyyaa sadihiitii booda nutti koottu bakka akkanaatitti jedhanii mallaqaan walii galan silaa gurbaan kun kaafira immootu kaafirrillee ka gaafasanii haga har'aa kana baallaman diigu warruma mushrikaati fi inni karaa akka inni itti qaceelchuu fi akka karaa akeekee fi kararra kaa'ee biraa deebi'a inni kun
akkay jennaan hayyee jedhee gurbaan kun eega guyyaa sadihiiti gaallan lamaan abbaa bakrii san qabatee gaara sawrititti itti dhufe duuba eega sanii abbaan bakrii nabiin keennallee achi keessaa bahanii karaa madiinaadhaa qaceelan duuba amma gurbaan karaa namni hin beeyne karaa silaa aslit deemaniin kana gadhiisee karaa biraatiin gore karaa agartee bishaan afaanirra oofu kana karaa sanittiin qaceelche yeroo kana Abubakirsidiiq bifti inni itti nabii kennan waliin deemu yeroo tokko karaa mirgaa ka abbaa bakriitiin nabii kennatiin deema yeroo tokko karaa bitaatiin deebi'a yeroo tokko fuundura dabraa yeroo tokko duuda duuba deebi'a Abubakirsidiiq akkatti irra maraa deema nabii kenna alayhi salaatu wassalaam gizee tokkollee uf hin dagatu Abubakirsidiiq waytakaan bitaa nabii kennaa waytakaan mirga nabii kennaa waytakaan duuda duuba waytakaan fuunduraan gaala isaa kan akkatti irra naannessa nabii kennarra haga nabi Muhammad isa ajaa'ibu tokko waan jedheen duuba maaliif akkanatti deemtaa yaa abbaa bakrii jedheeni gaafate nabiin kenna maaliif akkanatti deemta jedheen waan jedheen abbaan bakrii yaa rasuulallah adhkuru talaba ay الكفار الذين يطاردونك فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد أي الجواسيس الذين يرصدونك ويعيدون لك المكائن فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك فأنا أخشى عليك منهم يا رسول الله وان جدين دوبا نبيين كين مالف جزي كان ندورة دبرتين دوبا ديبتا جزي كان مرقا قرتي جزي كان بتا قرتا جدي قافت yeroo agartee warra duyda duuban si barbaada fiigu yaadadhu duyda duuba keetit deebi'aa jedhe waytii immoo warra jaasusaa ka fuundura dabree si eegu yaadadhu fuundura dabraa jedhe akka kana yookaan bitaa kee yookaan mirga kan kee deebi'aa jedhe akkana jedheen duuba maali abbaa bakrii ati na dura du'uu feetaa jedheen nabiin alayhi salaatu wassalaam yaa rasuula rabbii jedheen ani yoo du'e nama tokkocha ati yoo duute bar ummata guutu du'e jedheen duuba amaanan rabbii kennaa hadiyyoomte jedhe Abubakirsidiiq akkatti nabii kenna eegaa deema yaa obboleewwan akkatti nabi Muhammad tiisaa deema Abubakirsidiiq radiyallahu anhu wa arda'ahu akkatti deema jedhan duuba yaanni isaa akkasi duuba bifa kanaan akkana deema osoma akkanatti deema yeroo nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam dadhabbii wayii isatti argamee nabii kenna jedhu bakka mukaa bakka gaaddisaa wayii ilaalee gaala ciibsee fi nabii kenna agartee ka akkasi irraa buusee gaaddisa jala kaa'ee ufii irraa achiif siqee fagoodhatti akkanatti duuba agartee ka naanna'ee ilaala duuba basaasa warra duuba isaan barbaadu ta'innaa ka jaasuusaa ka fuunduraa ta'innaa kallattii adda addaati waan irraa shakku akkanatti eegan rafu ufii isaati nabii kenna irraa haa godhi rafi jedhaani ufii rafu katti nabii kenna eega jedhan duuba haga madiinaa seenanitti gochi abbaa bakrii akkana akkatti agartee nabii kenna tiise alayhi salaatu wassalaam kanaaf galanni abbaa bakrii akka malee guddate duuba akkana jedhan duuba Allahu akbar Abubakirsidiiq nama ajaa'ibaati haala kanaan nabii kenna tiisaa ture Abubakirsidiiq zabana isaa keessatti akka kanatti nabii kenna tiisaa ture duuba akkatti nabii kenna tiisaa ture rabbi isarraa haa jaalatu Abubakirsidiiq warra darajaa gurguddaa qaburraa rabbii aalamaa biratti sababni darajaa guddaa kan ittiin argateef
وان براتي في متي أبو بكر الصديق وجي إسات أرقته وجي إسات تبكسن إساقيس أبو بكر الصديق نما أغرتني كان بيكين عليه الصلاة والسلام أكملتي سئنكن كناف نبين كينا ما لأحد عندنا يدا إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر جل نبين كينا عليه الصلاة والسلام نما جفاك هركا نبرا قبو هركا إساء قلتني جرا هركا أبو بكر الصديق ملي جل نبين عليه الصلاة والسلام هركا أبو بكر الصديق ربي تو نرى قلتشا جل نبين كينا عليه الصلاة والسلام ربي نرى قلتشا نتو في الرقل تون دندين نجي ربي قوياك يا مان الرقل شري نبي كنا عليه الصلاة والسلام كنافو أبو بكر الصديق لبو في اللي كنا دينك قل لي كنا في دوب نبي كنا دينك قل لي كنا نمن أك أبا بكر تتي أقرتي نبي كنا تجاجل انجرو انت لأ في اللي فود إيه كنا فقرتني عايشة أنا بيتني كارو مران أبان بكر نبي كنا أقرتني إيقو كيستي قبين إسات انتانا لبو إساتانا جها شوفان أغرتني نمنا كبا بكري نبي كينا إيغن جرو كتجاجل جرو أكسم ديني ربي اللي نبي كينا تآني ديني ربي نمني تجاجل أبو بكر الصديق كناف غلطة قدا كان أرغته ولولي جنتا سديتني را تفيت سيني جلانين وياك يا مالا وان هغنغو كان أبو بكر الصديق أرغته يجو أكنا فكاتا دوبا يا أبولي وان كينا ججبات دا سنين جدا إن شاء الله تعالى ربين وان براني كان كيس بركانو هاكاو ورا كتابة كان اللي براتي في ربين نهاقول إن شاء الله شير في أغرتنين بايت ورا يقولوا جزي أغرتني كادرسين كن إيغلمو أكا نمو الرافا يدمو يعني الرانفتناتي إن شاء الله رأب درسين كي ناسي هبقى أغيرو براتين درسي أغرتني كتاب رفاتي ولد بنوتي سينا أبا بكر إرّا نقهان نوترا سنين جدا السلام عليكم ورحمة الله